hedduu takka nama gaddisiisa. Mee barreeffama kana dubbisaa. Hiriyaa isheetiif barreessite barreeffama kana jechuudha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ay jireenya addunyaa tana. Addunyaa xiqqoon tuni gabaabduudha bare. Waanuma dubbatan nama wallaalchisa dhugaa waaqa. Sirriitti keessattuu ijoollee namaa rifaa beekta sirriitti dubbisaame. Dhugaa waaqaa jechuudha waan isheen jette jechuudha. Hiriyaa isheetiif barreessaa turte. Aduu isaan galgala. Aduu duutu isaan galgala hiriyaa isheetiif barreessaa turte. Maal jettee barreessite? Indu'aalam eeggachuudhaaf torbee darbe keessa ajjeesuudhaaf eeggatanii. Inni du'uurraa ani dura du'uu wayyaa jette. Akkas jette hiriyaa isheetiinis waan baay'ee nama gaddisiisa. Waan baay'ee garaa nama nyaatu. Ay biyyee inuma nyaatte kunoo. Dhugaa inuma nyaatte bara. Suuraan agartan kunis happy birthday isheetiif ka'aa oolte. Aduma duutu san guyyaa ka'aa oolte galgala halkan boqattee jechuudha. Waa seenaa hunduma gootee boqatte. Maaloo ayyuutu dhukkuba hin jirre dhukkuba biyyatti goote dhibee biyyatti goote. Kan kee baay'ee nama guba. Du'a keetii fi duutaa caalu hedduu nama guba. Ana hedduu takka na gube. Duuti keetiif duutaa caalu jechuudha. Suuraa kanas ergiteef. Intala kanaaf kabajatu mala intala kanaafi waa hedduuti mala sii gale. Hayyuu meeqa dooktarii meeqa warra akka inkulaalitti ishee qaban da'u meeqatu jira. Garuu carraadha homaa gochuu hin danda'amu. Waa meeqa hin beekna ammoo duras immoo hin beekna nageenya sii gale. Dubartiin immoo hin hinaafti. Abdi dubartiin sii gale. Nama ati jaallatte bultee diidatti waan barbaadde gootee galtu sana isayyuu galtee immoo dadhabbii meeqa keessa ooltee dugda galagashattee irraa ganama kaatee baatee rishoota kee dhiiraa faan akka barbaadde taata yookaan immoo makiinaa kee kaafattee gara biraa faan akka barbaadde taata sana miti jireenya sii galee dhala namaaf yoo hin taatu ta'e yoo siin taatu ta'e haadha qabdi abbaa qabdi deebisuudha. Warra fuutanidha amma waan darbitee jirte miti warri fuutanii manaa qabdanii ijoollee durbaatti hin taphatiin taatu taanaan haadha abbaa qabdi waan qabdu kenniteefi waan qabdanii gargar ba'uudha malee dhala namaa mana keessa akka garbaa manatti cufta taphatina ittiin taphatina. Miseejii meeqatira waa meeqatu ba'aa jira. It is shame. Dhugaa waaqayyoo sammuu raba geetaa biyyeessus dhiirri akkamitti dubartiitti cakkana jaallatteef yoo siin taatu ta'ee gargar ba'uun inuma jira. Reefu haaraa miti baay'isoo haaraa miti. Gargar baata taanaan gargar bifa baasheef hin barbaachiste unuuf hin barbaachiste sii galee. Ati dhugaattimaa dhiironni keenyis ta'e dubartoonni nama beektutti sii galee. Amma miidiyaarraan wal bartaa feesbuukirraan wal bartaa waa meeqaan wal bartaa. Waaqayyo kaameraa taatiin waan isheen ta'aa turte isiisaare. Ela jaamaan tokko jirtu sinii galee. Jaamaan saayidii baay'een keessan ni jirtu. Saayidii qabachuu dhiisi. Sii galee anaaf lamaan ishee Oromoodha. Isinni jirus Oromoodha. Garuu dhugaa anjirtu ati qabda
yeroo qabda haadha manaa kee gammachiista haadha manaa kee inni laalta in gaafattaan bashannansiista ma hundumaa baasnee dubbannaare waa baay'ee nyaabeeki inni ageenya kana dura yuutuu ishee lubbuutiin jirtu waa baay'ee jira waa baay'ee baasaa obboleetti urratti akka wanti kun hin geenyee fi har'a dura dhaabbachuu qabda. Si galee dhiirri dubartii miidhuurra dubartiin dhiira miite dhiirri miidhamuudha wayya. Hin dandamata dhiirri si galee garuu dubartiin takkaa cabde taanaan deebiteen sanaaf inni isheen ofiite utuun dubbatiin mana kooti jireenya kooti takkaatti seena irratti hafi. Meeqa gubanne meeqa harree dandeenya? Meeqa harree meeqa gubanne dandeenya? Amma dhugaa mucatti kanaan baattanii yaaddu? Yaaddu se? Qabdanii fira du'e. Hundi keessanuu bo'aati waaqayyo dhugaan Oromoo tokko dhugaan kichuu tokko gaafa badu dhugaan Oromoo tasuma bahee sin beeku argamee sin beeku. Gaddisiisa baay'ee tokko dhugaa rabbii waan ta'e na keessaa cabe si galee ani gaafa na ga'u I don't know naannoo sa'aatii tokko sa'aatii lama in amanne si galee dura addi keessa lamatti taaba'u hola haan godhe baddam bakka baay'ee miti lubbuun ishee darbee miti dhaabadhaa fi dhugaa ishee dhaabadhu amma dandee bira dhaabadhu ajandaa argatame ajamaa irratti ajandaan barbaadamu tokko iyyuu hin jiru si galee lubbuun qulqulluu tokko gaafa badu kun suni badeeni qabatte dhugaa jiru maal jarri kun nama Riyaa qaba inni beeki abbaa manaan ishee riyaa qaba isheen riyaa qabdi isheen akkamitti akka isheen beekaa riyaan isaa handoo alem nama akkamii akka ta'e namoonni baay'een beeku si galee dhugaan bakka jirtu beeka namni asii albaatee fi namni gochuu danda'u niitoorkiin koo sirrii miti fakkaata fuula koo na qabeena gaddisa. Amantaa kan kadhadhaa dhugaa rabbi ganaa waa baay'ee du'a irratti du'a dabalamaa jira si galee ta'uu